akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanelii yuutuubii Mr. Yohaannis Eddee nagaa keessanii nagaa isiniif haa ta'u jecha amma kanan as dhufee fi tokko kaayyoo fi mul'ata yuutuubii kana isinitti himudha. Inni kan biraan immoo galatoomaa isiniin jechuudha jechuudha. Akkuma isiniin jedhe yuutuubii Mr. Yohaannis Eddee jedhu kan hundeesse ana barsiisaa Yohaannis Eddeeti. Kanatu banee hojiiwwan garaagaraa irratti gadhiisuudhaaf yookiin immoo barnoota irratti dabarsuudhaaf kanan banee jirudha jechuudha. Kanan irratti isin dhiyeessuudhaaf yaades mul'anni koo tokkoffaan barnoota garaagaraa yookiin saabjektii garaagaraa barsiisota qaqqaxaleedhaan dhiyaatan viidiyoodhaan isiniif dhiyeessuudhaaf kanan itti yaadee qopheessee isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Inni kan biraan akkasumas hojiiwwan barattootaa hojii ogbarruu haa ta'u diraamaa aartiidhaa fi akkasumas walaloowwan garaagaraa isiniif dhiyeessaa. Kana malees kalaqni adda addaa kan namoonni kan biraan irraa baratan jiru kan hojiiwwan barsiisotaanis barattootaan dhiyaatan irratti isiniif dhiyeessuudhaaf kan banamedha jechuudha yuutuubiin kun. Akkasumas kanan akkuma isinitti himee kanan as dhufee fi galatoomaa isiniin jechuufidha. Amma yoonaatti na wajjin dhaabattanii hojii koo kana hin taane amma jalqabe waan xiqqoo viidiyoon isaa kwaalitii isaa gadi bu'aa waan hima jiru kanaani galatoomii ulfaadhu jabaadhu naan jettanii yaadaaf jajjabina kan naadhaa jirtan hedduun keessan waan jirtaniif qaamaanis akkasumas barreeffamaan kan na wajjin jirtan baay'eedha. Ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas immoo gara fuulduraatti yoo Waaqayyo nu gargaare hojii bal'aatu kan irratti hojjennu ta'a waan ta'eef qaamni karaa barbaadaniin yaada keessanii nu bira dhaabachuu barbaadan nu bira dhaabadhaa. Akkasumas subscribe share nu gootanii hojii keenya bira yoo dhaabattanii wanta guddaadha jechuudha. Kanaaf asumaan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Kan isinirraa eegamu hiriyoota keessan affeeruu akkasumas namoota isinitti dhiyaatuuf kan isinitti hin dhiyaanne yaada keessan nu qooduudha. Ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa.